jirtu hordoftoonni Finfinnee Times. Kun qophii TFT karaa marsaalee hawaasaati hordoftoota keenyaaf dhiyaatu yommuu ta'u, qophiileewwan odeeffannoo wayitaawaa, seenessa torbee, qophii qeerroo, qanafaa, baacoowwanii fi diraamaalee garaagaraa kan qabatee isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, karaalee marsaalee hawaasaa yuutuubii Finfinnee Times, tiwiiterii, feesbuukii, instaagiraamii fi telegiraamiidhaan The Finfinnee Times jettanii kan argattan yommuu ta'u, marsaalee hawaasaa kanarraa nu hordofaa. Qophii keenya duuka bu'aan affeerraa keenya. Qophiin amma isiniif qabannee dhiyaan seenessa torbee yommuu ta'u, ani qopheessaan qophichaa Abdii Bilisummaa hanga xumura qophii keenyaatitti nu faana turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya seenessa torbee kanaa duulli OMN fi Jawaar irratti baname duula Oromoo hamilee buusuuf yaadame akka ta'e odeessa. OMN fi Jawaar irra duuluun haaraa miti. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana duula qindaa'aa fi diinota hedduu hirmaachisetu gaggeeffamaa jira. Diinonni uummata Oromoo gosa lamatti hirree ilaaluu danda'u. Isaanis duula keessaa fi duula alaa isaan jedhamanidha. Duulli keessaa isa afaan Oromoo beeku, Oromoo wajjin nyaatee Oromoo wajjin dhuge, afaanii fi aadaa Oromoo sirriitti beekuu fi kan Oromoo keessatti dhalatee guddate. Akkasuma immoo ilmaan Oromoo dhiigaan Oromoo ta'anii faayidaadhaaf yookiin immoo osoo hin beeknis ta'ee beekaati faayidaa dhuunfaa isaaniitii Oromoo irratti hojjetan akkuma seenaa Oromoo darbeerraa hubannu akkaataa ilmaan ormaatiif itti ergamaa turanii fi Oromoo irratti kara cina galaatis ta'ee kara qajeelloodhaan kan duula gaggeessanidha. Inni lammaffaan immoo kan sirni nafxanyaa harkaa cabe sirna durii deebisuuf akkasuma immoo olaantummaa isaanii duraan uummata Oromoo irratti fe'aa turan san deebisanii itti fufsiifachuudhaaf duula uummata keenya irratti kan bananidha. Ammas isa kana qofaa miti. Oromoon Oromiyaa qaba, dachee jiituu qaba, qabeenya albuudaa qaba, dachee amaanaa hin nyaanne, dachee waan irratti oomishan hin balleessine, dachee jireenya mijooftuu qabna. Maarree uummanni qabeenya akkanaa mi'eeffate. Uummanni miila qullaan Oromiyaa seene, uummanni dachee magariisaaf albuuda Oromiyaa mi'eeffate ilkaan itti qarachuun maaltu waan haaraa godhare. Kan ammoo akkamiin akka itti fayyadamanii fi akkamiin argachuu akka danda'an, akkamiin uummata keenya akka cabsuu danda'an halkaniif guyyaa irriba dhiisanii hojjechaa turan hojjechaatis jiru. Oromiyaa biyya jiituu, biyya magariisa, biyya albuudaa dhadhaa damma qabdu kana dhuunfachuudhaaf, to'achuudhaaf, harkatti galfatanii itti fayyadamuudhaaf diinni miidiyaadhaan qindaa'e banuun bira darbee hanga Oromiyaa keessatti magaalota garagaraatitti meeshaalee horii hiruu fi dhoksaadhaan gurmaa'u akkasumas immoo amantii daheeffachuu uummata Oromoo waliin buusuu fi mataa waliin dha'uu irra gaheeti. Akkasumaan immoo miidiyaalee hedduu qindeeffachuudhaan duula ololaa babal'aa geggeesseeti faayidaawwan dur uummata keenyaaf Oromiyaa irraa argachaa turan ammas itti fufsiifachuudhaaf olola bananii hojjechaa jiru. Oromiyaa jireenyaaf mijooftuu taate biyya teenya irratti haala mijeeffachuudhaaf pirojektii kana hojiirra oolchuudhaaf akkasuma immoo milkaa'ina pirojektii kanaatiif tooftaalee fi qaamonni adda dureen ifatti bahan jibbiinsaa fi akkasuma immoo uffii uummata keenyaaf qaban ifatti agarsiisaa yeroo ammaa tooftaalee garagaraa hojiirra oolchaa jiru. Tooftaalee hedduun isaan fayyadamaa jiran tarreessuun kan danda'amu yoo ta'u, isaan keessaa duulli OMN fi Jawaar Mohaammed irratti baname bifa qindaawaa fi hordoftoota isaanii hedduu hirmaachiseen kan gaggeeffamaa jiru ta'uu hedduun keenya argaa jirra. Tooftaan kunis tooftaa isaan jalqaba irratti fayyadamaa jiran isa jalqabaatii. Har'aaf qophii keenya keessatti kan ilaallu ta'a nu faana turaan affeerraa keenya. Akkuma hundi keenya beeknu sirna bittaa nafxanyaa durii darbe keessatti uummata keenya gabroomsanii kuffisanii bitanii bulchaa kan turan uummata keenya miidiyaa irraa dhiibaniiti. Uummanni keenya miidiyaadhaan tooftaalee garagaraa waliif himee wal dhageeffatee odeeffannoo waliif dabarsee tokko ta'ee akka hin qabsoofneef uummata Oromoo miidiyaa irraa fageessanii uummanni Oromoo miidiyaadhaan
akka odeeffannoo walii hin dabarfamne godhamee afaan Oromoo akka afaan miidiyaa hin taane godhamee barreeffamaanis ta'e akkasuma immoo barruulee adda addaatiin miidiyaa akka hin fayyadamne erga irraa dhoorgamee booda uummata keenya kutaa kutaan gandaan lagaan qooduudhaan uummata keenya cabsanii uummata keenya dhiibbaa guddaa irratti gochuun kan danda'ame meeshaa inni jalqabaa miidiyaa irraa dhiibuudhaan. Kana jechuun uummanni Oromoo miidiyaa fayyadamee uummanni bal'aan kun uummanni gaanfa Afrikaatitti baay'ina uummataatiin sadarkaa olaanaa irra jiru yoo miidiyaadhaan wal dhageeffatee sagalee isaa waliif dabarse nuuf gadi jedhee hin bulu sodaa jedhu waan qabaniif uummanni keenya miidiyaa irraa akka fagaatu afaan keenya afaan miidiyaa kan ta'an aadaan keenyaaf seenaan keenya miidiyaadhaan akka hin agarsiifamne tooftaa isaan fayyadama isa jalqabaati. Kana malee jijjiirama amma biyya kana keessatti dhufe keessatti OMN fi Jawaar miidiyaa uummata Oromootii fi jijjiirama kana lafa qabsiisuuf jijjiiramni kun akka dhufuuf gahee olaanaa taphateedha jedhaniiti uummata Oromoo caalaa faayidaa OMN jijjiirama kana keessatti fidee fi walgeettii uummata Oromoo gidduutti inni uume uummata keenya caalaa kasirritti beeku isaan. Ammas uummata keenya akka duriititti addaan cicciranii akkasuma immoo Oromiyaa waan barbaadan irraa argachuudhaaf tooftaan isaan fayyadamuu fi dhimma itti ba'uu barbaadaa jiran uummata Oromoo miidiyaan ala taasisu yookiin immoo akka uummanni Oromoo miidiyaa mataa isaa qabaatee miidiyaadhaan wal dhageeffatee tokko ta'ee gurmuu takkaan hin sochoonee fi akkasuma immoo odeeffannoo quba waliin qabaanne tooftaa isaan dur itti fayyadamaa turan tooftaa moofaa ammas hojiirra oolchuudha. Kana qofaa miti Jawaar Muhammad akka nama tokkootti ilaaltee hin beektu Habashaan yookiin immoo ilmaan nafxanyootaa. Jawaar Muhammad akka miidiyaa uummata Oromootti ilaalu. Kana qofa biras darbee Jawaar Muhammad utuba lafee dugdaa tokkummaa uummata Oromooti jedhee Habashoonni hedduu yaada barreeffama isaanii keessatti yommuu kaasan agarra. Kana jechuun Jawaar Muhammad jira jechuun tokkummaa uummata Oromoo akka lafee dugdaatti dhaabbata yookiin ni jabaata. Uummanni Oromoo tokkoome jechuun faayidaan Oromiyaa keessaa fi Oromoo keessaa argachuu danda'an akka hin danda'amnee fi tokkummaa Oromoo jabaannaan immoo Oromoon abbaa biyya isaa irratti akka abbaa ta'u cimsanii waan beekaniif Jawaarii akka nama dhuunfaatti ilaalan. Kanaaf akka miidiyaatitti yookiin immoo akka dhaabbata guddaa tokkootitti ololli OMN wal qabatu Jawaariin kan wal qabatuuf. Kana qofaa miti. Jijjiirama amma dhufe kana keessatti OMN gahee olaanaa akka qabu Habashaan sirriitti beekee amana. Habashaan OMN jijjiirama kanaaf gahee guddaa taphateera jedhee yeroo amanutti OMN duuba immoo Jawaar akka jiru sirriitti beeku. Kun dhugaa eenyullee haaluu miti. Kanaafuu Jawaariif OMN akka cuusiisuuf akkasuma immoo balleessuudhaaf yaalii kamiinuu gochaa turanis gochaa jiru. Jawaariif OMN irratti olola kana banuun isaaniif yeroo jalqabaa miti. Jawaar yeroo jalqabaatiif ciminaaf dandeettii obbo Jawaar hubatanii gara miidiyaatti akka dhiyaatuuf carraa miidiyaa akka argatuuf kan carraa kennaniif isaanuma jalqaba isaanuma ture. Jawaar immoo qophiiwwan garaagaraa irratti sabboonummaa fi cimina inni sabboonummaa isaatii fi cimina inni agarsiisaa dhufeen akkasuma immoo dhaabbii isaa waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti qabu erga argaa dhufanii booda miidiyaa irraa akka fagaatuu fi ololli irratti banamuu eegale. Haaluma saniin Jawaar ololli karaa miidiyaa isaatii irraa itti baname Jawaar immoo uummata Oromoo karaa Minisootaatitti akka dabalamuuf carraa uumeeraaf jedha odeessi marsaalee hawaasaa tokko tokko irraa argannu. Haaluma kanaan Jawaar erga san irraa eegalee waggoota muraasan darban qabsoo biyya kanaa keessatti cina galaanis ta'e karaa kallattiidhaan inni hirmaatu keessatti Jawaariin olola maqaa balleessiitii fi olola garaagaraa kan irratti gaggeessuu turaniif yaaliiwwan isaan Jawaar irratti hin godhin tokko lama jedhanii lakkaa'uun ulfaa maqaa balleessii Oromummaa irraa mulquu sabboonummaa irraa mulquu fi sabummaa isaa waakkachuun waan baratamaadha. Kanaafuu obbo Jawaar olola isaa irratti gaggeessan kanarraa akka nafa godhatetti waan fakkaatuuf homaa itti fakkaatu. OMN maqaan Jawaar kana OMNs kaka'uuf kanaaf. Kana jechuun OMN fi Jawaar akka utubaa tokkummaa uummata Oromootitti Habashoota bira ilaalama jechuu waan ta'eef uummanni Oromoo tokkummaa qabaata jechaan faayidaa fedhii barbaadan hojiirra oolfachuu akka hin dandeenye sirriitti waan beekaniif Jawaariinis ta'e OMN
akka laafuu fi dhiibbaa danda'an irratti gochuun kaayoo isaan qabatanii socho'aa jiran isa jalqabaati. Kanumaan wal qabatee jarri immoo OMN hin cufsiisuu fi Jawaariin dadhaa hin dandeenye sirriitti beeku. Haa ta'u malee Jawaariin olola garaagaraa rabbanuudhaan OMN dhiibbaa danda'ame dhiibbaa dinagdeetis ta'e dhiibbaa garaagaraa irratti gochuudhaan akka miidiyaan kun dadhabuu fi akka barbaadametti sabboonummaa biyya keessatti babal'isuu fi waan barbaachisaa ta'e akka barbaadetti akka hin hojjennee fi amma danda'ame waan danda'amu carraaqqii gochaa jiraachuu isaaniiti argina. Kanaaf uummanni keenya yeroo isaan piroojeektii akkanaa qabatanii deeman galmi isaanii maal akka ta'e hundi keenya hedduun keenya achi ilaallee hubanna. Haa ta'u malee diina keessaa ka jennu afaan Oromoo isaa beekanii akkasuma immoo dhalootaan Oromoo haa ta'anii kanneen isaan wajjin hiriiran hedduun yeroo tokko tokko ni mul'atu. Kun immoo kan irraa maddu barbaacha faayidaa dhuunfaa siyaasa giddugaleeffachuudhaa fi haaluma kanaan immoo faayidaa muraasa lakkaasuun kan danda'amu waan ta'eef haala kanaan uummanni keenya jara kan akkamitti afoo dhaabbachuu fi qindoominaan ofirraa falmachuu akka danda'u irratti sabboonummaa keenya cimsinee itti fufsiisuu fi namoota keenya irra gahu akkasuma immoo saamicha Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeeffamu afoo dhaabbachuun olola isaan jalqabanii fi gaggeessaa jiran kana fuuldura mormachuuf of qopheessuu keenya akkasuma immoo odeeffannoo fi wantoota barbaachisan walii dabarsuun dirqama hunda keenyaa ta'a jechuudha. Kutaan lammaffaan adeemsa isaan ummata keenya keessatti qabsoo ummata keenyaa tokkummaa ummata keenyaa laamsisuudhaan immoo akkasuma faayidaa barbaadan Oromoo fi Oromiyaa keessaa mirkaneeffachuuf yookiin milkeeffachuuf itti deemuu danda'an toota qabatamaan jiru irraa kutaa lammaffaa keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'a. An Abdii Bilisummaati Finfinnee Times irraa ulfaadhaa galatoomaa Finfinnee.